الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرسهم يا الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواس خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكجرتن هندت نجينيتنا دقبو سنين جنة. يرو أما خنا استوديو قادس إسلام أجرة. ما أسر دام سقباباتكو gurra wal buufna guyyaa kaleerraa kaanee guyyaa kalee maqaa haflaa joollota madrasaa Abubakrii fi markaza Abubakar walirratti sababaa haflaa sanii nutillee rabbi nuu qoodee haflaa sanirraa qooda fudhannee turre duuba haflaa sunii ummanni hirmaattota waan sanirraa qooda fudhatellee tahee warra achitti tajaajila kennaa ture warra qophii tana qopheessuudhaaf yeroo dheeraa dura irratti hojjetaa ture guyyaan sun akka milkaawee akkasitti bareedu taasisee fi garee yoo tuuta miidiyaa eega ganama bariisaadhaan bakka sanitti meeshaa isaanii qindeessan hanga wanni sun xumuramutti boqonnaa takka malee hawaasa keenya bakka inni jirutti waan san warra dhaqqabeen hirmaattota san hundaa'u rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jazaa isaanii haa kafaluuf jechuu barbaada. Dhugatti wanni haflaa osoo hin ta'in wanni hojjetame suni waan bareedaa maqaa yoo gartee ammatti baasan malee maqaa haflaa yoo qophii madrasaa yoo qophii markazaa ja'amee waan xiqqeeffamuu miti waan guddaa ture rabbiin waan fedhe keessa barakaa kaayaa waan san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qophii san keessa barakaa kaayee hirmaannaan hawaasatii fi hordoffii namni biyyoota adda addaa Itoophiyaallee dabalatee waan san hordofan hedduu bareedaa ture hawaasni keenya waan san keessaa harka qabdan rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaada. Islaamummaa jechuun maanaan isaa akkanatu hujii islaamummaan hujii fi hojumaata kanaatu islaamummaadha. Islaamummaa jechuun ammas waan namni tokko qoftiin dhaabbatuunii miti. Nabiyyoonni rabbiillee nagayaa rahmata isaan irratti haa jiraatu ummataan gayaniit amantiisan waan ummanni irraa hirmaatuu qabu ummata irraa hirmaachisanii hirmaannaa ummataatiin qabeenyi ummataa irra bahee tattaaffiin ummataa ruuhiin ummataa bakka ruuhii barbaachisutu bakka lubbuu barbaachisutu lubbuun ummataa irra baatee amantiin akkasiin wal gargaaruudhaan amantii taate jechuudha. Ar'allee borullee wanni nu baasu yoo jiraate namuu gahee isaatii yoo dhaabbate qofatu waan isarraa eegamuun wanni kuni waan sheeka qofaaf dhiifamuu miti wanni kuni waan ustaaza qofaaf dhiifamuu miti waan barsiisaa tokko qofaaf dhiisanii miti amantiin ta ummata hundaati namuu gahee isaa amantii tana keessatti gahee isaa bahuu qaba. Sahaabatti yoo achi deebine fakkeenyi keenya sahaabaadha gizee hundaa'u fakkeenya keenya guddaan irra caalaa tuuta nabii keenya sallallahu alaihi wasallam saahibuu argatte san nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ragaa bahee fi khayrun naasi qarni irra caalaa ummata kiyya kana jaarraa kiyya kana jedhan nabii sallallahu alaihi wasallam warra na dhaqqabatee jedhan summa alladhiina yaluunahum thumma alladhiina yaluunahum akkuma wal boodatiin tarree galchanii kaayan nabi sallallahu alaihi wasallam توت سنوغا اكي دي بني لال اسان فكين خين غزو ما هنداود
وقاتو تسلالي إسان كوني نم عالما كيس جرا صحابة قرقودة أبي هريرة عمرو بن عاص عائشة جابر عبد الله توتي توني توتا حديث خيستي والدرقم تو حفظي حديث خيت ور حديث كما أولي خوال درقم خيس جرا ور خندو إسان كان خيسا نما حديث توقف قفا نبي راقبوتو جرا صحابات هيتو مجيجو لكن نمتجي سوني جهين سابق كبيرو تلافتو جيجو دامي خرا جهادة تهو خرا قبين في خرا ربي خيست باسو تهو غرين توتي غرين قبين في خرا ربي خيست باسو لني درجة أرقد ما در عثمان ما عمل بعد اليوم جنقيا خيبراسا قيا عمر جيش العسرة تبوك سن لولا سن جيجيسي قال إبسدي بكتكت فئة وجين فدي نبي تخني صلى الله عليه وسلم عثمان أبود واني سدر الرنجل عثمان كيلا دبر أكوان جاني كيلا دبر عثمان أسبودا فتأتي وان إسا أكوان جاني نبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان قودا خاين جيجو خنا قفامي وري شعري حسان بن ثابت ولا لو بيخا غيرارا بيخا جيجو ولا لو أكامل تجنو خنا الليميت غيرارا يرو لولا جيجو ولا لو أكامل تسادو خنا قفامي غيرارا يرو لولا أكا إتي نما جينومسان أكا إتي حميلي نماتي هوران سم بيخا دوما صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مال جانين دبرتو حسان ديبي سنرى جبريل سيوجي جرا جانين اللهم أيده بالروح القدس وجبريل معك جانين جبريل سيوجي جرا ديبي سيف جرا خناف جانين أفان سنما يرو سنة كتة أسان ملي نمتا كلين بيو ورّي حديثة خنين الريفو لقاوسون أفان سنة كتة بيخو جيجو لأنه ليرتي تنكنا ولا غرغرتي عبد الله بن رواحة كعب بن مالك توتي توني شعراء صحابة جانين ورّخوني جهي إساني جمخان غرين غرى قرآنتي نما أفر القرآن قراءة جاني عبد الله بن مسعود في سالمي في نبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبلي في نمتي أنصاراتكو نما أفران كانت تريقل جان إرتي تون قرآنني بالشات سورة تما أفان نبي الرافود جي عبد الله بن مسعود أو إتو أفان نبي خينيا الرافود جي صلى الله عليه وسلم بلال كينيا أذانا هجتي دوبا بلال مالين بيك كبيو جنما بلال حديثا هنغم بيخا أغا توكو بيخو ملا جهاد غرغودا خنم دولو دو غافا دول غبر بودا خن اللي دولر رتولي هندولو يچو دامي لكن بلال وغا جان مالتو ملتا أذانا ملتا جيجو بلال وغا جان أذانا ملتا جيجو أذانا دابتي بلال سغلي سر قبا ابن عبد ربو توكو توري خازانا سلا أرجلين إسسان توري ديم ألقي على بلال ديم بلال الرتي برسيسي بلال الرتي هاسويوان أغرتي خنا بلال تو صوتي سر قبا جانين سغلي بلال تو تيترد إيرتو دا جانين بلال أذان سنين دابته أذان غدا نبي خينيا صلى الله عليه وسلم جيش ربي قدا خنا للباتوري قون نسا جبان إسا توري صحابة خيسا ور جنة فول در خي ديمون أرج نبي جين صلى الله عليه وسلم قود قدا سن أرجت صحابين سن مال جيشو بربادت نبيتني أمنتي إسلام جيشون تمنمني قود وفيت جهي في بهاتو جيشون أكما هم نسات جيشون نمني قبينيا قبو قبينيا ساتين قبيني درك أما سرّا حفود آمي نبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة جن النبي صلى الله عليه وسلم تميرا فري تكل يوتاتي ربي صداد دا جاندو نمني من تصدق بعدل تمرة نمني خنته وان تميرا والقطعة تك وما تميرا والمزن تك نمني خنته هوري بريد الرا هوري حلال الرا خنته ربين كين سبحانه وتعالى أخبرتك إبلي إسا قدسا حتى تكون مثل الجبل هنگا تمرسون أكا غارات هاتو تجاندو gize namni waa kenna tokko jedhan harki gahee fi irraa haftee jechuudhaami uf bira dabarsee kenna wama qabu san irraa qoodee kennaan abbaa fakkaattii jedhan islaamummaan namni waa qabu xiqqoo qaburraa gumaachee islaamummaa biraan dhaabbatu namni barnoota qabu barnoota sarraa gumaachee
gahee qabu namni muuxannoo adda addaa qabu hujii nuti waan beekumsa nuti beeynu waan nuti baranne ta islaamummaan ittiin haajamne takkallee nuun jirtu barnootuma fedhe haa baruu namni kun barnoota amma duniirra namni baraa jiru ka islaamummaan keessaa balaaleffatu hangi amma nuti asitti argaa jirru kun wanda islaamummaan keessaa balaaleffatu hin jiru waan kana hunda itti haajamna akka ummatatti duuba namoo wayita gahee isaatiin dhaabbatu guyyaan kaleedhaa sun namni nama tajaajilu dhaabbatee tajaajila waggaa kennu namni ijoollee qindeessu namni bishaan khaadima godhee bishaan nama obaasu bishaan obaasu warri waa waraabu wayita waraabu jeeshiin tun irra wal geesseeti wanni sun milkaa'e jechuudha gizuma hundaa'u haalli kun jidduu jiraatu qaba namni muuxannoo wahii qabu muuxannoo sanii namni waa maxxansuu danda'u maxxansuun waa katabuu danda'u barreessuu danda'u barreessuun waa waraabuu danda'u waraabuudhaan kammoo facaasuu danda'u facaasee baay'isee facaasuudhaan osoo miidiyaan suni kaleessan jiraanne walga'iin teenya sun hundi galma san keessatti hafti jechuudha galma nuti teenya san irraa gadi hin baatu jechuudha waan nuti matatti fufuunee gadi hin baane yoo ta'e malee wanni takkachi keessaan baatu guyyaa kaleessan namni nu wajjichi keessan jirres akkuma waan nu wajji jirutti waan isaatu irra dhaggeeffate nuti amma waa gariyaan eda galee hoggan dhaggeeffadhe saba waan gizee waan tana jaan eessan jira jee na dhibee waan ijoolleen qaraatu san gizee tana jaan achuma taa'u jiraan namni waa bira taa'u sun nama ala jiruutu irra dhaggeeffate waan hin ji'uu barbaadu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آيات خنا ربي ويتخرانوا قل والغرغارة وان غاري الرتي والغرغارة خير الرتي والغرغارة وان بؤا دنيا في آخرة بؤا إسنيك أبو الرتي والغرغارة بري جتون كني وان قدادة دوبا هلا بلودة دوبا آيات خنا قبني نما تلت وان غاري حجتو warra gartee tola ooltota waan gaarii waan bareedduu duniyatti nama fayyadu akhirattis nama fayyadu waan shari'aa rabbii wajjii waliin faalleessine nama waan kanarratti hojjetu gargaarree wajji hojjetu hanga dandeenyutti aayaanni kuni hulaanuu baneedu jidduu teenya qofatti miti namootuma biroo ka tola oolu ka waa dalagu ka waan bareedduu hojjetu wajjiin dhaabbannee dalaguu hanga dandeenyu magaalaa takka tureyaan biyya takka guyyaa tokko magaalaa Austraaliyaa ga Melbourne ganama tokko gaa ijoollee wajji gabbaanu magaalaan guutuun akka guyyaa ayyaanati namni ijoolleen yuunifoormii uffattee karaa kana makiinaa gad deemtus ta'ol deemtus ijoollee yuunifoormii uffatte tun akka waan magaalaa guututti gannaqanii namni magaalaa keessa jira maallaqa guurti ijoolleen tun doolaara tokkoon doolaara lamaan maallaqa guurti maali tuutti tun nama dhukkuba onneetiin aalamarratti dararamaa jiru amatatti yeroo takka waan san godhan doolaara miliyoona meeqa lakkaa'amu guuran guyyaa tokko aduma takkittiisanti maal dalagaa jarri suni ilmoo takka ta duniyaa tanarraa biyya feete dhukkubsatte doolaara tokkoon wal dhaane jechuudha ani amma tuuta san keessa doolaara kiyya kaayee ummata san gargaaruu danda'a jechuudha akka ayaanni kun nu ajajutti jechuudha wata'aawanuu ala albirri wattaqwaa walaa ta'aawanuu ala al-ithmi wal nama waan bareedduu hojjetu abbuma fedhe haa ta'u waan tokkotti illee nama sanii wajji yoo faallaa tahane hujii sanirratti waliin dalaguu waliin hojjetu waan qabnu achi keessa galchinee gargaaruu haga dandeenyutti ayaanni kun karaa dheeraa nuu baneedu hoggaan nuti walit deebinu akka hawaasatti hawaasa tokko ka wajji jiraatu hadiin tokko wajji qabu akka hawaasa kanatti wayte walitti deebinu ilmi namaa tokko waan tokko godhuu hin danda'u yoo wal gargaare malee kanaaf hawaasni keenya bakka jirutti duraan illee wal gargaaruu xabi'aa hawaasa kana keessatti waan dhalootan jiru waan ta'eef waa xiqquma irratti wal kaasuu barbaachisa malee dhalootan hawaasni keenya yoo dhugaa rabbi taate hawaasni amma magaalaa tana jiru irraa kaasii Afrikaa keessa ka jiru maaliin jiraata akkamiin wal jiraata gargaarsi hawaasni kun wal gargaaru maal fakkaata yoo jedhan waan hedduu nama ajaa'ibsiisu duuba ani waan hin beekuuf hin jaaye biloo akkanumatti waan haasawan osoo hin taane
namni haadhaaf rakkata abbaaf rakkata ilmoon takka wareegama kafalti abbaaf haadhaaf jecha wareegama kafalti abbaa kiyya danda'uu qaba haadha tiyya kaadamuu qabaaf dilli wareegamni kafalame kun irra baay'eensaa warra keenya boqachiisa warra keenya gargaara waan ju'uuni ijoollee hedduu bakka hedduutti dhabneetu wanni kun immoo biyya abbaa fedheetu hin jiru tuuta abbaa fedhee keessallee hin jiru duuba namni mataa ofiitiif yaada malee namaaf namni yaadu wanni jedhan hin jiru kuni waan bareedaa dhalootallee hin qabnu haamantillee irratti nu gargaare waan ta'eef hawaasni keenya wanni kalee dalagame sun waan bareedaa waan tureef fuula durallee hojii sanirraa muuxannoo fudhannee gama fuula durattillee waan san hawaasummatti jirjiirree hawaasni hurree hawaasa har'aa as wajji qubatu wayita laaltu namni walitti haajama walirra rakkataadha walitti wal gargaarutti haajama hawaasni kuni akka hawaasa tokko bakka takka qubatutti akka hawaasa tokko masgiida tokko salaatutti wal jajjabeessee waan qabu wal gargaaree yaada bareedalleedhaan wal cimsee yeroo amma keessa jiru tana tarkaanfatuu barbaachisa tuutti hedduun amma dura biyya kana turte amma asirraa deeman warri akka ustaazalleen warri akka hawaasaa bal'aan nama rakkataa fi namoota miidhamee fi namoota dhukkubsatee fi nama rakkate hunda warri asitti gargaaraa turan baay'ee tura maqaan isaanii ilaa ammallee dubbatamu kanaafuu wal jaalannee wal gargaarree yeroo xiqqoo amma naayiroobii jirru tanaan akkan sobamne namni kuni guyyaa tokko asirraa is deemee biyya birootti wal arguuf ta'a duuba kana gajallotti naa laalaa duuba namoonni har'aas hojii jiru kuni bikka birootti illee wal arguuf ta'a guyyaa namni kun hundi wal qixa ta'e duuba namni biyya faranjii sanatti achi yaa'u deema namni gara birootti laan deemu namni biyya sana jiraatu nama muraasa malee namni wal qixa hojiinsa namni waluma qixa namni amma tokkochi ol jiru nama muraasa baqataan hundi isaa darajuma takka jira dalagatee jiraata guyyaa tokko nama asitti sibiratti rakkate ha odoo dandeessu gargaaruu dhabde garaa kee keessa innillee si beekuu haa baatu ati garaa kee keessatti ni beeyta guyyaa tokko immoo bakka takkatti yoo garte wayiitu si dhagayama nin beekan akka gaariitti beeka akka si dhagayamullee beekatu saniifuu hadara waan godhuu dandeenyu haa goonu yoon obboleessa kee fayyadi yoo fayyaduu dandeessa yoo dadhabdellee fa bikalimaa xayyiba jecha bareedaadhaan hamilee walitti kennuudhaan abdii walitti horuudhaan wal bira dhaabbatuun dirqama hawaasa kanaatti taha wanni kalee agarre kuni deeggarsatti haajama gabaabdutti duuba amma kuni afaan warra gaaddisaa ta'eetii mi kan haasawan amiin ibroo ta'eeti kan haasa'u jiru wanni kalee kuni itti fufuudhaaf mallattoo gaafii qaba wanni kun akkamitti itti namni waa yaadu hundi nama yaachisa wanni sun wanni kun akkam yoo tahe itti fufa wanni jiru waan nama yaachisu raayidu hawaasni amma dura keessaa naayiroobii keessa dabree hawaasni har'a as jiru kun haqa isinirraa qabatu nama fireesh bara dheengaddaa deemillee haga ga'utti du amma dura amma 20 dura 15 dura 10 dura asii deemillee hundaa'u hawaasni as jiru kun haqa isinirraa qabatu hayni kun immoo haqa islaamummaati haqa rahimummaadhaan isin wal bira dhaabbattan qofaame haqa islaamummaatu jira namoonni biyyarraa dhufee as taa'u kuni haa dirqiidhaan waan kana godhaa jiru akka nama muka jiidhaa bobeessutti dirqiidhaan waan kana godhaa jiru kuni amantiitu isa rakkise malee diinsaatu isa rakkise malee ilmaantu rakkise malee harki ga'ee fiimi nama kana tokko tokkotti gargaaraa isiniin hin jiru nama dhiba kuni akka itti nama gargaaran illee hin jiru ammoo waan ummanni wajji qabu tana akka madrasaa markazaa gaaddisa islaamaa waan hawaasni walitti qabu kana tana gargaaruun ammoo hawaasa gargaaruu jechuudha harka gama kaaneetiin madrasaa kana gargaaruu jechuun haadha ijoollee asi qaraatuu gargaaruu jechuudha markaza kana gargaaruu jechuun haadha ijoollee abbaa ijoollee quraana asitti haffaziisuu gargaaruu jechuudha markazni kun yoo uf danda'e abbarraa waa haadha fi abbarraa waa kajeeluu ni dhiisa duuba takkaa haadha abbarraa waa fuudhuu waan jalfirraa dhiisa harka lafa jalaatiin gama duubatiin waan kana gargaarre jechuudha wayita akkana goonu
gargaarsa ummata ufii gargaaruu jechuudha. Waan isinit dhaamu madrasaan Abu Bakr kuni oduma nuti duniyarra jirru madrasaan kuni uf dadhabee gaheesaa waan isarraa eegamu godhuu akkan dadhabne madrasaa kana bira akka dhaabbannuun dhaamsa kiyya warra biyya Itoophiyaa jirus ka biyya alaa jirus hawaasa as jiru kana waan inni qabu tana gargaaruun dirqama hawaasa keenyaati. Guyyallee dubbadhee ture wayiifin itti deddeebi'a waan kana do markaza kana deeggaruun gaaddisa islaamaa sodiyoo inni qabu kanaa fi waan tajaajila inni hawaasaa kennu kana deeggaruun nama deeggaruudhaami. Namaami kun namni akka laalu yoo jiraate nama gowwaadha yoo nama beekaadhaa uf gowwoomsu beekaadhaa odoo waa arguu uf gowwoomsu malee kuni dhaabbata. Wanni kun dhaabbata gargaaruun nama tokko ka dhuunfaadhaa yoo ustaaza tokko kaasii qaraayisu yoo nama tokko kaasii waa himu gargaaruudhaami. Dhaabbata kun dhaabbanni immoo hawaasaa itti haajama jechuudha. Kana naa katabaa bakka jirtanitti naa barreessaa of biratti akka dandeetii teessanitti waan rabbiin tola isinitti oolerraa warra kana bira markaza kanaa fi madrasaa kana bira akka dhaabbatanillee asumaanuu munaasabaa kanaan dhaamuu barbaada. Maaliif waan nama ajaa'ibsiisurraa dubbiin Naayiroobii tuni moggaa takkaan nama gammachiifti, moggaa takkallee nama dhibdi immoo waan si ajaa'ibsiisu. Hoggaa waan akka guyyaa haleelaallee nama gammachiisa. Yoggaa achi dheereessinee ijaallaallee tuutti tuni yoom adda cita wanni kun. Qubsumti Keeniyaa tuni Naayiroobii tuni yoom adda citti. Eessa dhaabbata wanni kun. Kana wanni hedduu nama yaachisiisa kana. Eessa dhaabbata wanni kun. Namni kuni akkuma halee isiniin jedhe namoota 2024 immoo maali gaafa as turre asitti argee baay'ee warra as ta'e akka amma har'aa kanatti wajjin waa waraabaa turre Kanaadaatti itti dhaqan yeroo lama achi deebi'ee fireesh bakka takka wali qabee gorsa godhee hunda isaanii wali guuree kophaa nama fireeshii qofa naa fidaa jee. Taraa lamaanii tan wayitiin deebi'u fireeshiin sun hundi hojiirra jirti. Gaarii kunillee hoggaan amma har'a as Naayiroobii dhufu namni sun tokko raa irratti hin fakkaatu baas. Kana amma waan na dhibee beekeetu na dhibee beekee eessa dhaabbata wannu. Iza rabbiin khidumumaaf godhee namoota kana ijoollee tana asitti leenjisuun ijoollee ganaa biyya birootitti deemtu kana sinqii asitti itti godhuun quraana haffaziisuun waa barsiisuun waa itti guduunfuun kallattii wahii qabsiisuun kuni qooduma rabbiin nuuf godhee waan nilleen argamne waan ta'eef irra wal gargaaruun dirqama tahaa. Karoora itti kaanyee akka gaariitti waan kana irratti hojjetuun hedduu nama barbaachisaa. Akkuma amma duratti hawaasni keenya bakka jirtan irraa waan kana irraa akka qooda akka gaariitti fudhattan kuni dhaamsa Amiin Ibrooti. Dhaamsa warra madrasalleemi. Ani dhaamsa gartee warra gaaddisa islaamalleemi. Anaatu akka Amiin Ibrooti haasa'uu jira. Kanaafuu inshaallah waan kanaan akka gaariitti haa dhaabbannu haa wal gargaarru. Warri as jirtan ammoo akka gaariitti qood guyyaa gartee haflaa san qofa osoo hin ta'in mataa keenyallee fayyaduudhaaf. Kana waan isin dhaamu akka obboleessatti mataa ofillee fayyaduudhaaf. Barnoota wahii sinqeeffachuudhaaf. Waa'ee amantii keessaa'u guyyaa tokko namni isinitti haajamuuf ta'a isinuma kanatu. Biyya kanatti namni biyya takka dhayxanii biyya kophaa isin qubatanii namni isinitti haajamuutu malaa uf qopheessaa waa baradhaa. Yeroo as jirtan kana wayillee qaraa afaanillee baradhaa laangoshdi isin hin jee ture qaraa afaanillee baradhaa uf qopheessaa jiruma fuula dura itti deeman saniifuu qophaa'uun barbaachisaa waan ta'eef yaabbilee isoo yeroon tun bilaashitti akka isin hin dabarre yeroo tanarraa faayidaa buufadhaa uf jirjiiraa waa baradhaa gaafattii waan hin jee ni beeytaame namni garaaja yoo bare asiin gaddeeme garaaja seene ama tokkodhan amata shan as garaaja dalagee waan garaajaa baree nama qophaawaa akka ta'e ni beeyta. Nama hojiif qophaawee tokko kallattiidhaan yoo bakka deemuuf dhaqee
بزنس أقول أودن دودو أنا أفو جزاكم الله خيرا ناجرات أبا كجرتن هنداو كغاريتي وفكو بيسا خيساو جولين نيروبي جرتن كغاري قباوا كغاري وفكو بيسا موتانو هجي هركا برنوتا هجي سمو قراتي أمانتي واللاجتسو وما هندانو كغاريتي وفكو بيسا قراتي ديم تنسني في اللي كغاري قباوا وانجو دام سخية جزاكم الله خيرا إردي بني ورّي إفاجي هندي غلطها أرغتو ورّي وان كان الراقودة هندي غلطها أرغتو نمون نخيني خفاقو جرو خقودة رافلتي سامل كاو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته